Magaalaa Adaamaatti lafa hektaara 25,000 ol irratti midhaan gosa garaa garaa oomishuuf hojjetamaa jira jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Kutaa magaalaa Bokkuu Shananii aanaa Awaash Malkaasaatti hojiin kilaastara qonna gannaa eegalchifame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee lafa hektaara 25,657 irratti midhaan gosa garaa garaa oomishuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Galteewwan qonnaaf barbaachisan qonnaan bulaan argatee hojiitti akka seenu gochaa karoora badhaadhina maatii qabame galmaan ni geenya jedhan. Lafa qopheessuu, dhiyeessii facaasuuf barbaachisu, sanyii filatamaa fi xaa'oo qopheessuu isaafis caasan irratti hojjechaa jira. Dhiyeessiin hangi ta'e galee jira. Kan hanqate san guutamu ta'a. Akka waliigalaatti lafa qabnu hunda duguugnee hojii oomisha gannaatiif xiyyeeffannaan akka hojjetamudha. Deeggarsa gochuuf, jajjabeessuuf, uummata kakaasuuf isaan biratti argamne ilaalaa hin jirru. Haluma kanaan kilaasteroota biraas itti fufna jechuudha. Milkaa'ina qonna gannaa kanaafis caasaaleen sadarkaan jiran qonnaan bulaa waliin qindoominaan hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Hojii kunuunsa midhaanii facaasarraa jalqabee hanga kunuunsatti xiyyeeffannaan hojjechuu qaba. Caasan sadarkaan jiru uummata qindeessuu, hojii kanarratti bobbaasuu cinaatti dhiyeessiiwwan barbaachisu. Caasan aanaa fi caasan kutaa magaalaa hanga magaalaatti jiru dafee dhiyeessiin guutamuun isarra jiraata. Oomishni immoo yeroo fakkaataatti akka qotamuuf qophiin barbaachisu akka xumuramu deeggarsi gama keenyaan akka mootummaatti baay'ee barbaachisaa. Isa kanarratti cimnee hojjechuudhaan kana gochuun kilaasteraa fi kilaasteraa qofaan akka oomishamu oomishnus callaan argannus ammumaan qonnaan bulaan keenya immoo karoorfatee hojii boneetiifis asumaan qophaa'u akka qabu. Itti gaafatamaan kilaastara qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu akka magaalichaatti bifa wal fakkaataa ta'een waqtii bonaa fi gannaa oomishtummaa dabaluun akka danda'amu leenjiin qonnaan bultootaaf kennamaa turu himan. Leenjii qonnaan bulaa kennineerra yeroo 2 yeroo 3 irra deebinee kenninee jirra. Qonnaan bulaa kana kilaasteraan ijaarree jirra. Akkaataa pirinsipilii kilaastera eeguun koree kilaastera lafa kana kilaasteraan hidhuu qindeessu dura hojjannee jirra. Qotee bulaa keenyas awweer goonee hubannoo kennineefii jirra leenjiiwwan garaagaraa keessatti. Kanaaf qotee bulaan keenya sochii addaatiin hojii kana hojjechuudhaaf qophaa'aa jira. Gosootni midhaanii kanneen akka qamadii, xaafii, boqqolloo fi boloqqee kanneen kilaasteraan oomishaman keessaa ta'uu ibsan. Akka magaalaa keenyatti bara kana lafa hektaara 25,657 midhaan gurguddoodhaan uwwisnanneeti karoora qabannee kan deematee jirru. Kana keessaa immoo kilaasteroonni midhaan gurguddoo xaafii, boloqqee, boqqolloo fi qamadii isa tokko. Akka aanichaatti kilaastera qamadiitiin lafa hektaara tokkorraa qamadii kuntaala 40 ol oomishuuf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo bulchaa aanaa Awaash Malkaasaa kan ta'an obbo Darajjii Almaaditiin. Akkuma kanaan dura lafa kanarratti yeroo bonaas hojjetamaa ture. Muuxannoo kanaan dura qabnuudhaa fi bara kana immoo leenjii qonnaan bulaan fudhateedhaa fi boqonnaa qophii kana keessattis lafa qophaa'e kana giddu galeessa goone yoo xiqqaate hektaara tokkorraati qamadiin kuntaalli 42 ni argama jedhamee eegama. Kanarraa kaanee lafa hektaara 1,400 irraati oomishii kuntaalli 1,400 ol hin argamaa kan jennu tilmaama keessa gashineet hojjechaa kan jirru. Sagantaa jalqabbii kilaastera qonna gannaa aanaa Awaash Malkaasaa kanarratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee hooggantoonni garaa garaa biroo argamaniiru.